Jurtu Oromo. Ka Oromo gane yomu numa gatan taramale lagancha kana beha. Never. Jurtu Oromo. Jurtu Minneapolis. Mootummaa butute empire butute jala barcuma qabuudhaaf miti gaafaa'uun kan ijaaran kanamni kanarraati shakkii tokko hin qabaatina dhiiga ijoollee keenyaatiin dhiiga isaaniitiin marree buddeen nyaachuu hin dandeenyu lubbuutitti kaffalamaa jira kana jala barcuma qabuu hin dandeenyu nuti itti himnaa hin akeekkachiifnaa dhaabbadhu jennaa yoo isaan didan nus hin duullaa isinis hin duultu. Mootummaan immoo TPLF wajjiniin nanaasaa garuu waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hinaasa'uu jechaa jira. Nummoo maal jenna? Haasa'uun dirqama. Yoo kana ta'uudhaa baate namuu waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf jira dhumarratti. Kanaafi ammas nu bira dhaabbadha. Qabsoomatti jirra. Araaratti hin jiru. Barcuma nama jalatti qabuus hin jiru. Kanas yaanni kana gochuus hin dandeenyu. Utuu nuyi kana barbaanne akkamitti nu dhiiftu sin akkamitti nu dhiisuu dandeessu sin dhiiga namaati kun utuu sin nu dhiiftanii rabbiin nu dhiisu kan akkuma isin yetta waggaa lamaan dabre kana rakkoo gurguddoo keessa dabarre hedduun nurraa ajjeefame hedduun nurraa hidhame du'aaf ajjeechaa itti barannee jirra qabsoo gaafa itti seennu akka duunuuf akka hidhamnu beeyneet itti seenne saniif baay'een gaabbinu kan biraa wareegaman garaan nyaatanis garaan keenya gubatus hin gaabbinu qabsoo irratti wareegaman kan ummata keenya miidhe waggaa lamaan dabre kanatti qalbii caba keenyumaan ganamuu keenya jechuudha qalbii caba saba keenyaati jechuudha ammoo abshira dhuga qabna ka Oromo gane yomu numa gatan taramale lagancha kana beha never ummata dhugaa qabu ummata haqa qabu waan ta'e ummata bolola wayiitu hin qabne ummata ifi beelee ollaa nyaachisu waan ta'e warri isatti shiratate warri isa miidhe hundi booddeen isaanii salphina qaaniidha kan ammoo qabatamaan rabbiin tursee azaaba afaan nama gubaa zamana dursan amma asumatti dachii warra nama agarsiise these days karma works really fast ubariin deemtina fakkaate akka ajaa'iba dalaydii jechuudha kana caalaa nan dubbini nammaatti kaleessuma guyyaa kaleessaa eeguma nuyi as galleeti Oromoo irra waan gahaa jiru baay'een keessan nageessaniitu ta'a. Dheengadda kana torban kana keessa maal akka ta'aa ture baay'een keessan quba qabdu ta'a. Konkolaataa irraa buusanii jumlaadhaan akka fedhanitti ajjeesu biyya sana keessa. Ilma Oromoo harka isaa dudduubatti hidhaniitu rasaasaan tumanii ajjeesu. Kabajaan keenya hamma kana rukutame. Ormi kaleessa nu sodaatu har'a miidiyaatti ba'ee akka garaa isaatiitti waan barbaade nuun jedhee nutti dubbatee fayyaadhaan naqee rafee bula. Ijoolleen Oromoo gaafa sana qabsoo kana finiinsitee nuunis nu abdachiiftee mootummaa amma jiru kanas immoo jijjiirama jettee itti kennitee deebite. Baay'een ishee lubbuudhaan hin jirtu har'a. Baay'een isaanii lubbuudhaan hin jiran. Isaan kan mana hidhaa jiru. Isaan kan utuu biyyaa ba'anii utuu baqatanii galaana keessatti gammoojjii keessatti dhumaniiru. Isaan kan immoo rasaasuma mootummaa kanaatiin dhumaniiru. Warri hafe immoo mataa isaanii buufatanii dhokachaa as jechaa achi jechaa baqachaa akka bineensaa biyya isaanii keessatti rifachaa jiraachaa jiru. Kun dhugaa har'a keessa jirudha. Kana dhoksuun hin danda'amu. Kanaatiif nuyi ba'uun keenyaanii fi Jawaar ba'uun keenya duwwaan gammachuu guutuu hin fidu. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka jiranitti guutummaan isaanii mana hidhaa jiru.
yeroo hidhaman iyyuu jechuudha bakka aniif Jawaar itti hidhamneef bakka warri isaan itti hidhaman illee garaagara ture dhugaa isaa dubbanneef. Isaanin gammoojjii keessa olii gadi naannessu bakka itti jijjiiru akka namni dubbisne godhu akka galaan isaan dhaqqabne godhu akka isaan yaaliin arganne godhu rakkoo guddaa darara guddaatu irra ga'ee jira. Ammallee rakkoon sun dararri sun isaan irra jira. Yeroo meeqa mana murteeti haga haa lakkifaman jedhee abbaan murtee yeroo gadi lakkisu deebisanii immoo qabanii yeroo poolisiin tokko gadhiisu poolisii biraan immoo qabee fudhatee deema butee. Kana keessa jirra dhiiroo har'a. Kanaaf anaaf yeroo gammachuu miti. Isiniif illee yeroo gammachuu ta'uu hin danda'u. Dhuguma nuyi ba'uun keenyas salphaadha jechuu koo miti. Haa ta'u iyyuu malee guutuu ta'uu hin danda'u. Qabsoon keessan itti fufuu qaba. Hiriirri keessan kaleessaa itti fufuu qaba. Gargaarsi keessan kaleessaa gargaarsi isin kaleessa gochaa turtan dhaabbachuu hin qabu. Hogganoonni Oromoo anaaf Jawaar duwwaa miti. Dhuguma namoonni tokko nu wajjiniin ba'aniiru. Hamzaa Booranaa fi Dajanee Xaafaa nu waliin dhufuuf turani qaama imala kanaa ta'anii haa ta'u iyyuu malee sababii viizaa argachuu hin dandeenyeef biyya keessatti hafaniiru. Garuu nagaa keenyaa fi galata keenya uummata biraan nuu gahii jedhanii amma daqiiqaa muraasa dura naa bilbilanii turanii galata isaanii fudhadhaa. Isaanis silaatii qaamaan nu gidduutti argamu turanii sababii kanaaf hin argamin waan hafaniif jechuudha. Egaa akkamittiin deemnee mootummaan kun akkamittiin haala kanarra akka inni ga'e isinii ibsuu nu barbaachisu. Abdiin keenya akkamittiin akka nyaatame akkamittiin booddee akka deebine dhuguma akkuma sila Jawaar dubbate waggaa 50 dura bakka turreerra hin turre 2018 baay'ee deemnee turre baay'ee abdannee turre baay'ee jabaannee turre ulfina sargannee turre waggaa lamaan kana immoo hagama akka booddeetti deebine akkuma amma dubbannedha jechuudha. Kanaatiif qeerroon kaleessa akka intarhaamuetti yeroo inni lakkaa'ame akka sanyii duguugduutti lakkaa'ame galati silaati galata galfachuun nurra ture galata sanas dhabe hojiis dhabe barumsas dhabe ulfinas dhabe deebi'ee akka hattuutti akka shiftaatti ilaalame kanarra geenye inni jiraachuu dadhabe immoo deebi'ee waraanatti deebi'e lolachaa jira har'as mana isaa keessa jiraachuu hin dandeenye biyya isaa keessa jiraachuu hin dandeenye barachuu hin dandeenye qotee jiraachuu hin dandeenye hojii hojjechuu hin dandeenye kanaatiif waa inni gochuu danda'u bosona dhaquudha maadhaxxe namitti hin jedhu hin jiru dhiibamee dhaqe waan godhuu dhabe maal godha namni yoo manni isaa gubate fakkeenyaaf kanumti nu wajjin mana hidhaa ture kan nuti beennu nama baay'eetu jira abbaan hidhame ilmi hidhame kan wajjin turan gaafa mana